hirmaatan. Dubagaa nama kana bika yaanni gartee inni biyyatti gaggeessaa ture kan gartee amata 40 ol biitti tuni odoo hin diigamne lola meeqarraa hambisee akkasuma sanitti lola gartee ammaan tana Ameerikaan diiguu itti dadhabde kana namni bu'uura isaa jaare Ayatollah Ali Khamenei'dhaati isin hin jeetin ture amma dura. Bu'uura lola kanaa jechuudha. Lola gartee Ameerikaadhaa fi Israa'el karaa adda addaatiin warreen gartee niikularaan loluu danda'an warreen meeshaa waraanaa gartee addunyaarraa bal'inaan qaban kaampii waraanaa bikkiyyuurraa qaban kun waan Ayatollaan gartee tolchee lafa qabsiise saniititu arraan tan akka isaan lola kanarratti hin diigamne isaan godhe. Dubagaa arraan tanatti hoggoos deebite Mujtabaa Khameneiin duraanuu beekamaadha nama gartee hardline akka ta'e. Okay? Nama gartee Ameerikaa wajjin gattaa'ee marii godhuu hin barbaanne. Nama gartee amma booda lolumaanii gartee waan barbaannu san hufnus hufna yoo gartee dandeenyee gartee injifannu taates injifannoo gartee mataa keenya ol qabannee yeroo hunda jiraachuu dandeenyu. Kan gartee Ameerikaan hogguma mirqaante lola nurratti hin banne. Takkaa warri Israa'el hogguu harki nyaate lola nurratti hin banne. Seegaltee kana maaltu mirkaneessa beektanii? Yoo yaadattan marsaa duraa gartee ama tokko dura lola guyyaa 12 miti. Lola guyyaa 12 dura Israa'el baro Iraan haleeltee turte. Israa'el toora gartee baatii maarchii keessa haleeltee turte. Yeroo sanitti Iraan deebii hin deebisneef. Achi booda maasis xiqqoo ta'anii haleelanii turan xayyaaraan. Iraan deebii hin deebisneef. Sun hundinumaarraa dhufe Ayatullaatu waraana dhoorke akka deebii hin deebisneef jee. Kan gartee addunyaan guutuun Iraan tuni maaliif nurraana leelle maaliif gartee Israa'el tana dhooyitee gartee deebii hin kennineef kan namiyyuu jechaa ture. Gaafa sanni yaadattanii miti. Akkasiin namni addunyaa tanarra jiru hundinuu viidiyoo hunda dalagee akkas jechaa ture. Ayatullaadha ka dhoorke. Akka Iraan deebii hin deebisneef. Hoggaa gartee gaa irra deddeebianii haleelanii dubbiin jabaatte. Gaafa gartee marsaa lola guyyaa 12 sana gugeesse. Eega gartee warri Israa'el haleelan Iraanis haleeluu eegalte. Haleeluu bira dabarteeti inumaatu gartee tooftaa addaatti gartee misaayiloota dudullacha. Maasis wanta gartee duroonoota gartee dudulloomee silaa gartee xorataa ba'uu deemu. Waan akkasii saniini lola waraana warra Israa'el kana wanta dhoorkan. Akkaataa gartee isaan ha qabanii fi ha dhiisan ha adda eeggatan adda wallaalan. Laal tunuu tooftaa addaati. Sababa sanitti lola gartee guyyaa 12 san keessatti guyyaa 12 odoo hin gahin Israa'el fi Ameerikaan manguddummaa yaammataniiti Qataariin daddafaati jara kanaan gartee nurraa dhaabaa jaanii nuti gartee harka hanninee jirraa jaaniiti Qataarit dubbatanii Qataar akkasitti gaafa san manguddummaa dhaabbatteeti lolli san akka dhaabbatu godhan lola guyyaa 12 san. Tanaatanii jidduu Ayatollaan du'ee miti. Hogguu Ayatollaan du'e akka duraanii sanitti gartee haleellaa warra Iraan tana haleellaa warra Israa'el tana takka Ameerikaadha eeggatanii Iraan haleeluu ni dhiifte. Keessattuu torbaan lama dura gartee hogguu torbaan lama dura gartee yeroo lola guyyaa 14 sana hogguu gaggeessan Iraan Ameerikaa eedee lola godhaan turre. Inumaatu waan Ameerikaan dhooytu laalaniiti waan sanirra jajjabduudhaa haleelan. Xiyyeeffannaan isaanii maali? Kaampiilee waraanaa Ameerikaadhaa ta jidduu tana jirtu diiganii yaasuudha. Amma waraanni Ameerikaadhaa hin jiru jiddu galeessa bahaa keessa. Waraanni Ameerikaa ha jiru bahararra jira. Akka duraanitti Joordan keessa hin jiru waraanni. Kuwait keessa hin jiru, Bahariin keessa hin jiru, akkasuma sanitti United Arab Emirates keessaas hin jiru waraanni Ameerikaadhaa. Hogguun akkana isiniin joo waraanni hojii hojjetu jechuudha. Waraanni basaastummaa irratti taargeetii ilaalu, misaayiloota eegu, waa dhageeffatu,
tooftaa adda addaa irratti gartee warreen hojjetu kuni hin jiran yaaniiti jiran. Okay? Qatar keessa ni jiran. Hajiru immoo warra loojistikiidha malee waraanni gartee lola irratti kan qophaa'an hin jiran. Yaaniiti jiran. Warra gartee kaampii eegu, warra meeshaalee eegu, warra gartee waan takka takka eeguutu jira. Warri akkasii san ni jiran wanta keessas beekaa. Bahariin keessas warri akkasii ni jiran. Okay? Warri immoo lola irratti hirmaatee hojii hojjechaa jiru hin jiran. Wanneen isinii jiran. Warra gartee kaampii fi darsee eeguu miti kan isinii jiru. Warra hojii gaggeessu jiru jira. Warra dhooysaa, warra gartee cinaan kaampii ta'an, cinaan immoo ni dhokotan, cinaan gaara keessa jiran. Okay? Dhiiraan warra kana hundaa'u jala deemteeti kan danda'an bilbila isaaniitiin barbaadanii dhawan. Okay? Kan danda'an ammoo za'aa isaaniitiin barbaadanii dhawan. Amma takkatanii nama dura isiniin himin mootummaan Ameerikaadhaa waraanni isaanii bilbilaanis akka hin deemne keessattuu jiddu galeessa bahaa keessatti baatii lameen dabarte tana bilbilaas qabaachuun dhorkaadha. Okay? Akkasuma sanitti maasis za'aa gartee za'aa interneetii itti fayyadamtu, za'aa GPS fi wanta ofirraa qabdu, za'aa akka gartee Apple Watch fa'aa tajaaniin, za'aa ammaas gartee takaawwotan lakkoofsa onneetii fi steepii lakkooftu jira, yoguu gartee ispoortii daleetu. Okay? Za'aa akkasii san dijitaalii taate jechuudha. Za'aa dijitaalii taate qabaachuun dhorkaadha. Okay? Kana maaliif godhan? Warri Iraan tanaanii gartee waraana Ameerikaadhaa barbaadanii akkasitti haleelaa turan. Yoo yaadattan marsaa dabartee hogguu gartee Qataaris dhawan, United Arab Emirates hogguudhaan Suudi Arabiyaa hogguu dhawan. Yoo yaadattan Suudi Arabiyaa keessa yeroo gartee hooteellan akkasii dhadhaa'aa turan san akkamiin beekuu danda'an? Daataa laalan. Daataa gartee wanni hundinuu daataa gadhiifti. Okay? Abaluu bikka jiru gartee ni hima daataan. So daataa san jala deemaniiti akkasii waraana haleelaa turan. So ammaan tana gaa dubbii deemnee bikka gartee ibsa mushxabaat deebina. Okay? Waan gartee mushxabaan gorsaan ajajjoota isaatii himeef. Okay? Akkumaan amma irra deebiitiin isinii dhaggeeffadhaa waan takka gabaabduu. Mushxabaan akka gartee Ameerikaa wajjin marii godhan hin barbaadu. Okay? Ameerikaa wajjin marii godhanii marii tana gartee hojiirra oolchuun yeroon itti dabartee jirtitti amana. Maaliif? Torbaan sadii dura ni yaadattan. Odoo gartee Ameerikaan lola guyyaa 14 kana odoo hin eegalin dura, okay? Ameerikaa fi Iraan bar walii mallatteessaniitu turanii miti. Walii galanii jiran jaanii walii mallatteessanii turan. Achi booda lolli kun eega walii mallatteessan booda lolli kun eegalame. Okay? Yeruma sanuu mushxabaan fadhinnaadhaan odoon taane mee wanni gartee walii galteen tuni fiddu yoo jiraatte deemaa laalaa jechuudhaani pirezidaantii Iraanii fi akkasumas jaalabaa fi eenyu maqaan isaa Abbaas Aragaachiidhaatiif hayyama godheef. Miidiyaaleen hundinuu mushxabaan hayyama kannee jira, hayyama godhee jira jedhaniiti odeessaa turan. San dura isaatu hayyaman godhiniif akka gartee waliigalee tana mallatteessan. Approving goone inni. Okay? So, amma gaa dubbiin deemtee duraanuu gartee inni waliigalteen tuni akka hojiirran oolle waan beekuuf jecha wanni gartee pirezidaantiin Iraan mataan isaa anis gartee amma yoo gartee waan anjuuna dhaga'uu diddan hujii tana gadiin dhiisaa je'ee gartee wanni inni sodaachisaa fi ture. Waliigaltee tana hin godhinii jaaniiniti warri gartee hardlaayinidha. Isumaa gartee sodaachisaa turan. Okay? So inni waliigaltee goonee haa hujiitti garagallu ummanni keenya rakkachuu jira ikonomiidhaa maarree jee gartee waan adda addaa haasawaa ture pirezidaantichi. Lola kana dhaabnee mariidhaan karaa nagaatti gartee haa garagallu jeeti. Wanni san akka inni jeesanitti hujiirran oolleef. So ammaan tana eenyututu gaambil godhee carraa dhabe pirezidaantiidha jechuudha. Mushxabaadhaa miti.
Mujtabaan durumaanuu jarri kuni gartee waa takkallee mallatteessanii hojiirra oolchanii hin beekanii jee nama dura dhaabbachaa ture jechuudha. Sanii fi eenyu dubbii himaa paarlaamaa biyya Iraanii fi Abbaas Aragaachiidha hojiirra ari'amuu qabanii jaanii hiriiratti bahaa turan yoo yaadattan. Inumaatu ammaa gartee arraan tanaa'u paarlaamaa Iraan keessatti Abbaas Aragaachiidha hojiirra ari'amuu qabaa jaaniiti takkaa gartee impeach goona jaaniiti legislation eegalanii jiran. Heeratti baasu jiran. Duruun namni 60 heera kanatti mallatteessaniiti jiran takkaa gartee sponsora godhaniiti jiran jechuudha akka heeraatti. Hoggaa gartee harka irra guddaa argate heerri san paarlaamaa keessatti dhiheessaniiti irra dibeet godhanii achi booda gartee yoga sagaleen wayyabaa mul'atte Abbaas Aragaachiidha hojiirra ari'amaa jechuudha. Ministeeruma irraa ni haa. Wanni akkas godhu jiraniifis marii hin taanetti gartee yeroo fixu jiraa jaaniiti. Ameerikaa fi warri Israa'el marii hin beekanii afaan lolaa qofa beekanii. Kanaafuu lolorratti gartee xiyyeeffachuu qabna malee mariidhaaf jennee yeroo isaan gartee marii goona takkaa'uu walii galtee goona ja'anii yeroo tana meeshaa hidhachaa jiranii meeshaa hidhataniituma loloon rabbanuudhaaf deeman malee marii gartee marii gartee dhugaadhaan godhanii achi booda namayyuu gartee karaa nagayaatti hin deebi'anii ja'anii waan amananiif. So akkasitti gartee hubadhaa san. So ammaan tanagaa waan gartee guyyaarraan tanaa Mujtabaan gorsoota gartee isaatii fi warra isaaf hojjetuuf dhaamsa inni dabarseen isiniim. Dhaamsi gartee inni dabarse dursoo qajeeloo dhageeffadhaadhaa harka keessaniin taaptaaf godhaa waliifillee sheer godhaadhaa warri ammaan tana dhufaa jirtan. Ameerikaa wajjin marii gaggeessaa hin jirru oduun gartee Trump jechaa jiru hundinuu sobaa jedhanii dubbachaa turan jeetiin isin himaa ture. Sanni yaadattaniimi. So tanaatanii jidduu Mujtabaan akka gartee arraan tana isaan warra gartee isaaf hojjetu takka hogaa isa gorsu kanaaf akka inni dhaamsa dabarsetti dhaamsi isaa akka armaan gadii kana jedha. Duro dursoo mariin Ameerikaa wajjin haaretti eegalamuudhaaf qabxiileen 5 asii gadii tuni hojiirra ooluu qabdii jechuu jira amma Mujtabaan. Qabxiilee armaan gadii tana 5 jechuudha. 5 keessaa tan dura dursoo marii guyyaa marii gartee Ameerikaa fi warri Iraan itti walii mallatteessan san keessaa qabxii 5 duraasan takka gartee marii walii galtee MOU tajaajilin san guututti hojiirra ooluu qabdii jechuu jira Mujtabaan. Takka. Tana duraan isin himeetiin jiraami ni yaadattaniimi torbaan 2 dura ittiin torbaan 2 illee ga'u torbaan 1 duraan isin hin jee maaliin isin hin jee mootummaan Chaayinaadhaa marii gartee ammaan tana silaa Ameerikaa fi Iraan gaggeessaa jiran tana irratti dura dursoo waan dheengaddeetti walii mallatteessan sanuma hojiirra oolchuu qabdan malee walii galtee biraa haareetti hin mallatteessinaadhaa waliin hin mari'atinaadhaa jaaniiti warra Iraan kana dhoorkaa jiranii isin hin jee Chaayinaan ni yaadattanii oggoon akkas isin hin jiru. Kuni gorsa Chaayinaati. Inumaatu Chaayinaan Paakistaaniinis akkasuma jetteen. Paakistaaniinis waliigalteen haaree godhan hin jirtu waliigaltee duraanii san haa hojiirra oolchanii keessattuu gartee Ameerikaan jaaniiti Paakistaan gartee akkasitti itti himaa turan. Warri Paakistaanis sanii gartee Tirampiin duruu jaanii jiran. Ni yaadattanii ni yaada galatooma warri mana akkasii jirtan ni yaadattan. Akkas jettiin isin himaa ture. Arra garuu can you imagine this like waan inni isin himaa jiru bar akkanumatti ifirraa ganna qutti hin jiru isin galtee waan inni isin himaa jiru waan mirkanooyte. Tanaafin gartee nagee akka wantaatti gartee isin gadi naqu. Kuno wanni gartee ayatullaan arraan tana gabbaasee fi wanni ani dura isin himaa ture san waan takkaa jechuudha. Dura dursoo ayatullaan akka jirutti MOU'n hojiirra ooluu qabaa jechuu jira. MOU'n hojiirra ooluu qabaa takka sani tokkoffaadha tun.
lamada afaan gartee ifa ta'een afaan shakkii takkallee hin qabneen kan booda gartee if duuba deebitanii jijjiirtan itti nu shawwaddan takkaa gartee addunyaatti shawwaddaniin odoon taane afaan gartee ifa ta'een afaan kiliir ta'een jechuu okay nuti lola hin barbaannu lola isinii wajjinis hin goonuu jaati mallatteessaadha okay lamadatun qayyaloo dhageeffadha wanni gaafachaa jiran barwaan wanta beekaa duraas dubbatanii jiranii nuti akka gartee isaan ulii booda loluun rabbaniin hin barbaannu jechaa turan yeroo dura gartee mariidhaaf gatta'an saniis okay garuu MOU keessa ni jira bikka sanitti hin dhiyaanne malee okay so lola gartee marsa amma booda lola biraa akka nurratti hin banne mallatteessuu qabanii sanumaas gartee afaan kiliir ta'een barreeffameeti afaan booda gartee looyoroonni kun beekaa jecha filaa looyoroonni gartee oguu waraqaa dubbisu jecha laalaniiti jecha karaa fedhaniiti karaa isaanii mijaa'utti gartee hiikkatan akka akkas hin taaneen afaan kiliiriin jechuun afaan simple language jechuun simple jaaniini gartee not lawyer language okay not lawyer language they're not diplomatic language also okay they're talking about simple language afaan gartee hedduu salphaa kan namayyuu gartee dubbisee gara tokko qofatti hiikuu danda'u jechuudha okay afaan saniin akka ulii booda lola isinirratti hin banne barreessanii mallatteessuu qaban that's number 2 okay tasadaffaadha horii Iiraan akka jirutti kan gartee xiyyaa tokko viidiyoo xiyyaan tokko haasa'uunatti ergitaniiti dubbiin tuni dhugaadha Jamaal addanuu baasinaan jettan xiyyaan akka jiru Ameerikaan maallaqa warra Iiraan duraa guurratteeti baankii isaaniitti walii qabatanii jiranii jeetii haasawaa garuu anyways waan dogoggoraatiif kana natti ergitanii gartee maaliif na rakkitanaani saniin deebisu abbichuma viidiyoo san dalage gaafadha okay garuu akka gartee asirratti dubbachaa jiranitti horii Iiraan kan gartee ammaan tana firiis tahee jiru akka jirutti deebuu qabaa nuu kannamuu qabaa jechaa jiran tuni qabxii sadaffaadhaati horiileen isaanii kuni cinaan baankii United Arab Emirates keessa jira cinaan isaa baankii Qatar keessa jira inumaatu kan doolaara biliyoona 6 akkana haga'u Saudi Arabiyaan gaarantii gootee harkaa qabdi okay gaarantii gootee harkaa qabdi so kana akkasitti quba qabaadha horiin isaanii kuni toora gartee doolaara biliyoona 20 akkana ni ta'a ammaan tan duraan biliyoona 26 ture okay amma toora biliyoona 20 kanatti gad deebi'ee jira maaliif cina gartee doolaara biliyoona 3 akkana kannaniif jiran xayyaarra fe'aniiti xayyaaraan geessanii jiran kaash okay biliyoona 6 ga'u hoggulam yeroo takka biliyoona 3 geessan yeroo takkas biliyoona 3 kaasha geessan kaasha jira okay so akkasiisan and then qabxii afuraffaadhaati qabxii jabduun tana gartee qaccol dhageeffadha qabxii jabduun hunda keessaa tana gartee tun immoo okay tu qabxiin afuraffaadha waan gartee hormuuz irratti okay harka keessan naqachuu dhaabuudha qabdanii okay takkaa gartee stop interfering on hormuuz jechaa jiran akkamitti interfere godhaa jiran akkamitti harka keessan naqachaa jiran akki gartee Ameerikaan harka itti keessan naqachaa jirtu akkumaan isinii himaa ture san fakkeenyaaf odoo gartee karaa kaabaatiin hormuuz kana karaa oliitiin gartee bikka gartee Iiraan tolchitee asiin seenaadha asiin baa jettee gartee tolchite san dhiisaniiti Ameerikaan dooniilee biraatiin gara gartee kibbaa bikka gartee Oomaan karaa Oomaan kanaan seenaadhaa bahaadhaa jechuun jiran sababa sanitti torbaan walameen kana keessatti yoo xiqqaatte doonii 8-9 dhoomee jira edda galgala doonii 2 dhoomee jira reefuun tana doonii takka itti dhawaniititi doonii san hin haleelamne garuu immoo akka isin dhaabbattu godhanii jiran reefuun tana okay
So guutumatti gartee waan gartee hormuz irratti keessa seentanii harka keessanii walitti laaqinaadha jechuu jiran. Okay? Maalif waliigaltee arraan tanaa sin raanfatina arraan tanaa Omaanii fi warri Iraan waliigaltee godhanii jiran. Waliigaltee isaanii irratti Iraaniitu gartee hormuz guututti gaggeessuudhaaf ta'a. Tuni waliigaltee haaree, okay? Waliigaltee haaree. Iraaniitu gartee guututti gaggeessuudhaaf ta'a. Akkasumas kafalliilee garagaraa ta gartee hormuz irraa guurratan. Iraanii fi warri Oman adda godhachuudhaaf ta'an. Okay? Tan xumuraatiin isiniim. Tan xumuraatiin isiniim. Jaaffaa jechuu takaa'uu shanaffaan waan nuti jennu malee wanni biraa gartee ta'e isin amma booda jettan takkalleenu hin taatuudha. Okay? Dhagaa jirtaniimi? Waan gartee nuti hin taatu jennu numaa'uu hin taatuudha. Wanni gartee ni taati nuti jenne ni taatiidha. Okay? Yoo feetan fudhadhaa yoo isin hin taane dhiisaadhaa jechuu jiraniin jechuu. Okay? Qabxiilee shanan tana yoo gartee guutan gatteenyeeti waliin marii goonaadha haareetti. Okay? Jechuun isaanii maal jechuudha? Marii duraanii bikkatti dhaabne sanirraa eegallaa jechuudha. Okay? Marii duraanii san qabxiilee shan irratti walii galaniiti hara dhiisanii mire. Tana guutuu jechuun bikkuma gartee mariin duraanii itti dhaabbatte san achirraa eegallee itti fufnaa jechuudha. Afaan biraatti. Kana warri gaarantii godhu eenyu? Chaayinaa fi Raashaa kana gartee isin himeetiin jira. Namni cinaan gartee yeroo takka takka hin jiru ta'a hin dhageenye ta'a garuu immoo ammallee dhagaya. Okay? So tuni gartee dhugatti yoo isaaniif taatu taate mariin tun itti fufti. Yoommoo hin taane taate haleellaan itti aantu. Qaceloo dhageeffadhaa haleellaan itti aantu Israa'elis United Arab Emirates keessa jiraachuudhaaf ta'an. Okay? Tana hin raanfatina haleellaa itti aantu biitti lachuutu keessa jiraachuudhaaf teessi. Tani jidduu reefun tana pirezidaantiin Ameerikaadha. Viidiyoolee tokko tokko gadhiisaati jira kan gartee warra miidiyaati wajjin asrii tana sa'a booda haasa'u godhe gaaffiilee gartee ta'isa gaafachaa jiran. Keessattuu warri Iiraan waliigaltee gartee arrata kaa'u boru waliin goone jettee turte reefun tana ganama kana dubbiin san akkamii jedhanii gartee gaafachaa jiran. Nuti ammallee gartee bilbila isaanii ta'ee jirra waliigaltee teenya gartee waan isaan dhaguu barbaadanis himneef jirra gara keenyaayis gartee waan isaan deebisuu qaban jennee yaannu dubbanneeti jirra. Tanaafu gartee ammaan tana waanni gartee isaan waan dhageen irratti deebii nuu deebisuudha qabanii takkaa'u waan isaan harka geesse irratti je'eeti gartee isaaniif deebisaa jira. Akkasuma sanitti bara jaarsa kun urmii dheerata beeytanii. Laalammaa laal oduu ammaan tana barreessee amma gadhiise laal. Sa'a meeqa jechuun daqiiqa 20 dura gadhiise. Okay, breaking news idhaan isinii maqaa dhageeffadhaa. Okay. No, tana firaadisa tuni waan Ameerikaadhaati. Nuti warreen Ameerikaa keessa jirtan silaasni beeytanii daylight saving ni beeytanii miti. Daylight saving tana akka durutti gartee amatuu takka baatii muraasatti gartee amatatti oggulama jijjiiramtii miti. Akka duraanitti gartee akka hin jijjiiramne hulii booda jijjiiramteetuma akka haftu takka gartee permanentii godhuu barbaadan. Okay? San gartee koongiresiin Ameerikaadhaa daddafee gartee dabarsuudha qabaa jeetii odeessaa jira. Okay, akkasitti qofa qabaadha.
welcome, welcome. Akkam jirta?